የረሱ ራሱ ፍለጋ ቢሆን አሳዘንከኛው ማለት ነው። ባህር ዳር ድረስ ስለመጣ አሳዝነኛል። ግን ባህር ዳር ስላልሆንክ በቃ እኔ ስላልሆንኩኝ ላገኝህ አልችልም። በቃ ምን አደርጋለሁ? ስለዚህ እንደኔ ማለት ነው በቃ አሁን እንደ ምስትነቴ ተመለስና ወደ አዲስ አበባ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ተመለስ። ለምን Yooya nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo ani nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a dhadhaa dibadheetiin jira. Dhadhaa dibadheen jira jechuudha. Cif godhee haati kiyya dhadhaa naaf ergite dhadhaa dibadheen jira jechuudha. Haraasiin ta'ee miti ta'uufin deemaa jira kanaaf natti fakkaata. Haraasii ta'uufin deemaa jira ta'uun oolu. እና akkuma argitanitti jechuudha Sumayyaan Sayidoodhaan luka kee kaastee Bahar Daarii Gondoriin seena jettee asin dhufini. Ani alaaftinnaa sitti fudhachuu hin danda'u jette. Dhageessanitti jechuudha akkuma dhageessanitti ani alaaftinnaa si fudhachuu hin danda'u. Akkana jettee luka kee kaastee akkanan darbini nan galchuu si himeetiin hin jira jetteeni jechuudha. Egaan akkuma arginetti hundumti keenyayyuu Sayidoon immoo akkuma beekamu Bahar Daar deemee ture. Bahar Daar irraa bahara sarrattillee akkasuma magaalaa isaa keessa deddeemee raawwatee viidiyoo waraabaa ture. Viidiyoo sana argitee kaatee waa baay'ee dubbatteetti jechuudha Sumayyaan. Kanaaf iyyuu jechuudha wantichi isaa akkana ulfaata yoo ta'e dhuguma Sayidoo itti ulfaata ta'e achi deemee raawwatee waan isa rakkisu waan isa dhiphina takkarra isarraan ga'a. Kan ta'u yoo ta'e yoo deemu baate isaaf wayyaan jedhaani. Kanaaf iyyuu yoo deemu baate isaaf wayyaa. Ayyuudhaaf immoo dhaamsa guddaa dhaamteef jirti jechuudha. Abbaa manaa kee hidhadhuuti teessifadhu ani keessaan qabu hana wanti nagalchu hin jiru. Abbaa manaa kee atummaan nuti qabadhu jetteeni. Yaa ayyuu abbaa manaa kee qabadhu siif himamee jira duraanuu maraataa jirta. Kanaaf abbaa manaa kee qabadhu siin jenna yaa obboleetti keenya. Inna itti tolee jira immoo garuu Sumayyaa jechuudha baay'ee tokko itti tolee jira maashaallah baay'ee irraa bareedee jira garuu immoo hedduu takka garaana nyaate Sayidoon jettee nama rarte iddoo sanatti baay'ee tokko jechuudha hedduu tokko garaana nyaate achi ka'ee raawwatee Yemen irraa jalqabee hanga asiitti illee yommuu inni immoo as Bahar Daar anaaf jedhee ana barbaada Bahar Daar dhufu baay'ee tokko garaana nyaate osoo waan achi jiraadheeti osoo arginatti tolaa ture. Jettee baqa baay'ee tokko saffiste jechuudha baay'ee tokko saffiste isa dhugaa dubbachuudhaafi. Innaa maal gootaree Sumayyaa teenya sitoo didee irraa faffagaataa jira inni kunoo si faana fiigaa jira ati jalaa fiigaa jirta inni si duuka fiigaa jira ati jalaa fiigaa jirta. Kanaaf iyyuu osoo rabbi jedhee iddoo tokkotti walitti dhuftanii wal argitanii ilmaan keessanillee ofii keessaniif illee walitti dhuftanii dheebuu wal baatanii hin gammannaa ture. Har'as ta'u borus ta'u ani haadha manaa isaati jettee jirta. Si dhageenye jirra akka jettetti jechuudha. Minim biroon nan jaalladhaani nan kabajaani. Har'as ta'u borus ta'u ani haadha manaadhuma isaati abbaa manaadhuma kootiinnis haa ta'u malee odoon immoo lafa sana jiraadhee isa argadhee natti tolaa ture. Jechaati jechuudha kanatti jette egaa namoonni baay'een immoo koomentiidhaanii bartaa goobas jechaanii jirtu akkasitti hin onninaadha lakkii boruu inni dhufee anaa fi ilmoo isaa argatu miti ofii isaayyuu ofiin argu jette jechuudha kan isheen dhaamsa dabarsitee fi egaa dhaamsa kana innis hin dhagaa jennee abdii qabna akkasuma immoo warreen isa kabajanii fi jaallattan akkasuma immoo hordoftoota isaatii fi kabajatoonni isaa bakka kamirratti iyyuu kan argamtanii yaada kana immoo akka dhageessan abdiin qaba jechuudha. Yaadota Sumayyaan achirratti keesseef kana yaadota ishiin keesseef keessaa muraasa isaa keessaa fudhadheetiin ture jechuudha. Yaadonni ishiin keesseef keessaa akkuma jalqaba irratti dhageessanii egaa ati as dhuftee waan tokko yoo taate ani itti gaafatamummaa hin fudhadhu jetteetirti. Lammaffaa irratti immoo waan fedhees taate lafa kamillee yoo jiraatte lubbuu keetiin yommuu jirtu anaafis ta'ee ilmoo keetiifis ta'ee hin barbaadamta. Kanaafiyyuu lubbuu kee hin balleessiniitii deebi'ii bakkuma jirtutti taa'ii jetteen jechuudha.
soo kanaafiyyuu dhaamsa guddaa dabarsiteefii jirti Sumayyaa Sayidoodhaa fi sababa kana ta'eefuu yaa Sayidoo erga isheen akkana jettee dhaamsa kana siif dabarsitee osoo kana dhagaa jirtu osoo kana isheen akkasittiin iyyitee si himaatii jirtu lubbuu keetis balleessitee ilmoo kee jalaa isin dhabamini lubbuu keetis immoo aarsaa hin godhini ilmoo kee kana kan barbaaduudhaaf deemaa jirtu kana ilmoon koo lafa kamiyyuu jiraatanii barbaadee argatuun qaba jettee kan isaaniif akkasittiin olii fiigdu kana jalaa lubbuu kee aarsaa hin godhiniiti akkuma isheessiin jetteeyyuu obsii taa'ii guyyaa waan jedhe tokko isheen yookiin akkuma jettuttu waan deebitee dhuftee si argitu natti fakkaata haalli isheen jettu jechuudha sababa kana ta'eefuu obsumaan taa'itii isaan eegi malee lafa isheen jirtutti gondoritti deemee raawwadhee isaan barbaadadhaa isaanin argadha jettee hin deebinii siin jedha dhaamsi ani si qabu isa kanadha akkaataan viidiyoo isheetirraa fudhadheettiin siif dubbataa jira yaa obboleessa koo jechuudha kanaafiyyuu egaa isheenis akka jibba kee hin qabnedha kan isheen dubbataatii jirtu ammaaf immoo magaalaan keessa jiru keessatti yookiin immoo lafti ani keessa jiru gaxarii waan ta'eefi biyyan ani keessatti argamu keessatti manni yoo argame mana citaa tokkoo fi qorqorroo tokko kan horiin itti galuu fi kan namni itti galu qofatu asitti argama malee hospitaala kanatu jira jedhee hospitaala sitti argisiisee hospitaala maqaa hospitaalaa sana qabattee dhufuudhaaf hin dandeettu yookiin immoo magaalaa guddaa tokkotu jira yookiin fooqii guddaa tokkotu bakka kana jira siin jedhee fooqii sana sitti argisiisee fooqii sanaan ilaaltee akka dhuftee raawwattee ilmoo keetiif anas na argattu si taasisuu hin danda'u laftiin ani keessa jiru gaxarii waan ta'eefuu dhufuudhaaf siif hin mijatu jetteeni jechuudha sababa kana ta'eefuu osoo kana hunda dhageessu yaa warra eenyu jettee isheen yookiin ilmoo kee argachuudhaaf deemtaa siin jedha yaa obboleessa koo Sayidoo lafuma jirtu irratti egaa bahar daariin dhattee jirtaa barbaaddeettaa dhabdeettaa isheen achi keessaa akka hin jirre si ibsaatii jirti waan ta'eefi ammaaf garuma Finfinneetti deebitee hanga guyyaa isheen gara bahar daar yookiin immoo gara magaalaa Finfinnee dhimmuma garagaraatiif illee yoo dhufte tarii akka carraa ta'ee haallichis yaadichis isheen yaadaa jirtu akka si arguu barbaadudha natti fakkaata jechuudha haalichi ishee akka duraa osoo hin taane maddee tokkollee taatu jijjiirama akka isheen qabdudha kan isheen argaatii jiru jechuudha isheen raayee sababa kana ta'eefuu hanga guyyaan sun gahutti obsumaan taa'itii eeggadhu malee lubbuu kee aarsaa hin godhinii siin jedha akka obboleettii tokkootitti kanan isiniin jedhaanii egaa kabajamtoota hordoftoota koo isinillee yaada qabdanii fi muraada qabdan akkasuma Sayidoon immoo maal gochuu qaba deemee raawwatee dirqama lafa isheen jirtutti ishee barbaadee achitti miidhamuu baatus waan hundumaa dandamatee bakka isaan jiran deemuu qaba jettumoo lakki obsee maaliif lubbuusaa lafa duwwaarratti aarsaa godha ilmaan isaatis maaliif dhaba haadha manaa isaatis osoo barbaadu biyyarratti bakkeerraa gara bakkeetti osoo deemee isaan barbaadaa jiru maaliif lubbuusaa aarsaa godha obsaan taa'ee yaa eeggatu jettumoo haa deemee raawwatee bakka deemu sanatti miidhamuu baatus barbaaduu haa deemu jettu